xiin sammuun ilma namaa qaamolee sadii qabaa jedhe. Tokkoffaa iidii jedhama. Lammaffaa iigoo jedhama. Sadaffaan suupper iigoo jedhama. Iidii jechuun maalidha? Amala namooma rabbi ilma namaa waliin uume. Amalli namoomaa maalidha? Sammuu fi fedhitu ilma namaatii kenname. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Amma baad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jaalatamtoota kabajamtoota hordoftoota kiyya. Guyyaa hadhaa dhaamsa akkaan barbaachisaa dhala ilma namaatiif barbaachisu takka isiniif qabadhee dhufee jira. Fruit analytic theory hayyoon jedhamu eegana ammallee maal lafa kaa'ee xiin sammuun ilma namaa qaamolee sadii qabaa jedhe. Tokkoffaa iidii jedhama. Lammaffaa iigoo jedhama. Sadaffaan suupper iigoo jedhama. Iidii jechuun maalidha? Amala namooma rabbi ilma namaa waliin uume. Amalli namoomaa maalidha? Sammuu fi fedhitu ilma namaatii kenname. Malaayikaan ammoo sammuu qabdi malee fedhiin qabdu. Fedhii foonii, fedhii nyaataa, fedhii biroon qabdu. Horiin hoo fedhii qaba malee sammuun qabu. Ilmi namaa hoo amala lachuu qaba. Fedhiillee qaba, sammuullee qaba. Kanaafuu iidii jechuun amala namoomaa lafa kaahanii yookaan sammuu ofii cufanii eegana ammallee fedhii lubbuu jala deemutu iidii jedhama. Yookaan akka ifa isinii ta'u amala namoomaa lafa kaahanii amala horiitiin jiraachuu jedhama. Yookaan ammoo waan abbicha sani jiru malee waan isa bira jiru laaluu dadhabuu jedhama. Suupper iigoon aadaa, safuu, amantii ilmi namaa tokko keessatti uumamu. Isa saniif jecha fedhii ofii san eegana ammallee lafa kaahuu gatuu jedhama. Iigoon ammoo amala lachuu wal simsiisaa jechuun. Osoo fedhii ofiillee eegana ammallee hin daangessin, osoo aadaa ofiillee safuu saba ofiillee hin cabsin, osoo amantii ofii keessaallee hin bahin fedhii ofii san geggeeffachuu jedhama. Fakkeenya tokko isinii haa kaasu. Namni tokko jaartiin yookaan haati manaa isaa tan halaalaa takka gabayaa keessatti na dhungadhu jettee abbaa warraa gaafatti. Iddoon jiran gabayaadha. Amma namni kun ummata isa bira jiru, iddoo jiru, haala keessa jiru san dagatee sammuu ofii kana qollofee yookaan cufee fedhii lubbuu san geeffattuuf jaartiitii yaa maaltu nama gahe, haadha warraatii yaa maaltu addunyaa gahe jedhee yookaan dhungatu taate namtichi amala namoomaa lafa kaahee amala horiitti tareecho. Horiin fedhiin yoo itti ka'e hajaa ofii geggeeffatu malee maaltu na bira jira, maal iddoo kam jira waan hin laalleef. Kanaafuu suni warra iidii jedhama. Garuu namni tokko haati warraa gabayaa keessa itti dhuftee na dhungadhu jennaan badi atin akkami gabayaa keessa na dhungatta jedhee aadaa safuu saba isaatiif jecha haadha warraa kana xixe yookaan yoo arrabse yookaan yoo qeeqe yookaan yoo miidhaa biraatiif itti deeme suupper iigoo jedhama. Garuu yoo hayyuu namaa taate amma maal godhaa? Iigoo fidaa jechuudha. Eeganaa fedhii lubbuu geggeeffatuudhaaf aadaa safuu ofii ka saba ofii ka biyya ofii illee hin cabsu. Horii ta'ee dhungoodhaaf ittiin jarjaru. Maaf akkana naan jette jedhee dullaan isitti illee fiigu. Maal godha? Walii araarsa. Haadha warraatii yahoo eeganaa ammallee na dhungadhu jette iddoon jirru gabayaa mana gallee achitti waan eegana ammallee narraa hajamtu na gaafattaa jedhee manatti hin galuudha. Yeroo ammaan tanaa dhaloonni jaarraa 21ffaa ka ofii barate jedhamu. Ka ofii ammoo education means behavioral change on the society. Barachuu jechuun maali? Yoo amalli jiraate, yoo jijjiiramni jijjiiraate, nama namooma dagatee social media irra ol bahee jaartiitii yaa maaltu isin gahe misteenaati minaa gabbaachuu jedhee dhungataa asii achi gangalchaa addunyaatti gadi dhiisu warra iidii jedhama. Iidii jechuun warra miira fedhii ofii guuttatuu malee namooma ofirraa mulqee lafa kaa'e, warra namummaa ofii dagate, ka aadaa ofii hin beekne, ka safuu ofii hin beekne, ka amantii ofii hin beekne, ka fedhii lubbuu qofa guuttatu akkuma fardaa fi harree fi sa'aa fi hoolaan yoo fedhiin itti ka'e achumatti raawwattu san warra raawwatu jedhama. Kanaafuu hawaasa kiyya iidiin horii ta'uudha. Suupper iigoon aadaaf jedhanii fedhii ofii eeganaa daangessuudha. Walitti araarsuun ni danda'ama. Jaartiin tante siif jaarti malee addunyaaf jaartii miti. Haadha warraatiyya
tahalaalaati jettee sooshaal miidiyaa irratti gadi baafteetiin addunyaadhaa fi beeksisan hojjetini. Jaartiin tantee keessoo tanteeti waan taateef waan abbaa warraatiif haati warraa waliin raawwattu dhossamatti akka ilma namaati jiraadhu. Namni aadaa qabu, namni safuu qabu, namni aqlii qabu, namni namooma qabu jaartiidha jedhee sooshaal miidiyaa yookaan mallee marsaalee hawaasummaa irratti gadiin hin bahu. Gadiin baatee jarjartee ufillee galaafattee addunyaallee galaafatin. Namni karoora kanaan gabbahu kasilaalu ulamaa islaamaati, hayyuu islaamaati, nama rabbi biraa waa qabu. Wanti dudda kan keetii bahu yoo tiisisa taate malee kinniisni tokkollee sirraan bahu. Garuu yoo tiisisa dhaluu barbaadde eegana aadaa namoomaa lafa kaayadhu akkuma horii waan si hajamsiise san marsaalee hawaasummaa irratti addunyaa maxxansi. Yoo nama aqlii qabu hataatu taate ammoo itti yaadi waan sirraan barbaadamne kana dalaguu irraa uf ittisiin jedha. Anaaf isinillee warra seera rabbiitiin bulee jannata rabbii dhaaluu nu maraa rabbi nu haa taasisu. Hanga sagantaa birootiin yeroo biroo walitti deebinutti wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.